karaa irratti arge. Ganni jaanduu nama jaalatu. Guyyaannatti gargale. Dhageen akkasiin as dhuftu beenne. Waan ta'u wallaan bakak naga fuudhee akkama ta'ee deemee kadhadhama. Jaalala attoonni keenya jira. Baay'ee dhugaadha baay'ee kun jecha deeme. Jedhee koornerii gubbaa waa kadhadha. Yoo waa kadhadhu awwam tokko kadhanne. Ani suma herrega. Cinqame. Finally, intalti programii barraatu waan jette. Tsagga-Aab waaqnu kadhataa. Kam ka'ee waaqa kadhachuu dubbadha maqaa isii yaame. Oh my goodness. Waaqatti abdii tolfannee karaa tokko karoora tokko keessi yoo seenne yoo waaqi karoora nurra qabaate yoo chaalenjiin fedhe karaa sun irratti uumame dhaabbii keenya irraa goruu malle. Wayyuu Holistic Media. Jalatamtoota daawwattoota Wayyuu Holistic Media sagantaan gaafiif deebii hojjetaa wangeelaa Tsagga-Aab Baqqalaa waliin taasisnu kutaan inni xumuraa akkasitti isiniif dhiyaata agadhumaatti nu waliin turaan afiirra keenya jaalalaati. Wayyuu Holistic Media. Jireenya keessanitti tajaajila keessanitti waaqa isin gargaare waggaa dheeraa tajaajilaa turtanii kaabaaf kibba bahaaf lixaa giddu galeessa biyya keessaaf biyya alaa lafa garagaraa deemtanii waaqa isin gargaare mudannoo jireenya tokko lama tokkotu nutti himtanii egaa mee waaqaaf ulfina kan ta'u amantootaaf immoo eebba waan irraa baratan waan isin mudatee tokko kan lama nutti himtanii nutti tola. Mudannoo hedduutu jira. Barnoota lafa keenya deemee namni tokko scholarship naa kenne deemee. Namichi kun nama hedduuti nama Ameerikaati paastariidha. Cheerchi guddaa qaba. Karaa malee dhiibbana irratti uumuu barbaada. Marruma scholarship naa kenneef. Baay'ee rakkadhe ani. Amma nama hin beeku rakkoo keessa jira. Haadha mana koos qabadhee deemeera. Ijoollee qabaa. Namna gargaaru hin qabu. So baay'ee challenge argadhe. Waan inni naan jedhu kun immoo herrekiya ala. For example, afaan Ethiopian Church inni nama adii fellowship jira. Akkan beekta keesseenee warra kana laalome jedhee warra irri jiru sun irraa buusee liiderii maalii akka ta'u. Ufii waan kana tolchuun barbaadu tolchi ati hin dandeettaa. Naa waan jedhani waan akkanaa tolchuun dhufnee. Innaan na namichi ada inni nami hedduu akka wonfedhe akka warri tolchisiisa. Innaan na yaame waan naan jedhe bakka ani scholarship kodhaabuu fi waan kanaa fi haadha manaa kan kee waliin Itoophiyaatti deebi'i. Already ansin gargaaru. Naan kolfe. Naa waan jedhe isaanii atini hagarda kana gargaarte beese keetiin nan gargaarre. Beese waaqayyootidha. Kana kasi fidanaan jedhe kasi barsiisanaan jedhe waaqa. Ardhammoo atini just channel isaatti cite male sorsiin hin gonne jedhe. You are just the channel. At kara male at maddaniti. Maddi odoji. At kara male at maddaniti. Yo kara at didde waaqi kara dhibin banaaye. So maddi marroo jiruufi anin baradha graduation kiyyalle siyaama allafatti hin galu waaqi baradha dana yaame kan jedhe gar kumaal jedhe mana barnoota bilbile gussaa jedhe nama kan already nami harka qabatee akka ijoollee achi nageessa isaa bakka ani san barsiisu nami kunini very much proud da nama dhagahu onneen isa jajjabaadha maali jedhe. Nada non kiyya kan ta'eef miti waan inni jedhu kana inni na gargaareef waan inni jedhu cufan tolchu. So waan jedhee hibi namichi principali doctorate tokkotti jira. Innaan so namichi illee baay'ee cinqamam inni gussanuun jechuu jira. Mani barsiisota na gussare mani barnoota kun jedhee. Innaan no inni jedheef maan eessa fuutee baachanaan jedhe waaqayyoon baasa. Karaa ani hin beenneen torbaan bultii lama ka'ee mana galee na gussan mani tamaarii already nam beesee hin baasin hin gussane jedhane kaa'ee galee. Mantaa'e odaan taa'u na yaamani nami tokko dhufe beese sirri jirtu hagat man tamaarii kan kee barattu cuuf baaseera. So maal wanni anachi baradhe waaqatti abdii tolfannee karaa tokko karoora tokko keessi yoo seenne yoo waaqi karoora nurra qabaate yoo chaalenjiin fedhe karaa sun irratti uumame
dhaabbii keenya irraa goruu malee Waaqayyo nu gargaara. Waaqayyo sin gargaaree barumsi sunis itti fufee. Iskoola dhibii seene leadership sun hin duub baradhe. Okay, wow. Siigalee. Carraa biraa ta'e. Ka carraa biraas ka dhibii baradhe. So tokko kana lammeessoon immoo waan dhiyooti. Baay'ee na dhukkubee ture. Namni hin beeku namni hedduun. Baay'ee dhukkubee gara duddaa kan gubbaatti madaan cimaan irratti ba'ee. Okay. Ofirratti dadhee mana akimii deeme. Doktoriin argee nahe. Maal taatee? Madaadha waa'een kun waan dhibitti jijjiirama naan. Anumaan ta'uu jedhe. So karaa ani hin beeknen Waaqayyo baay'ee soda jajjabaa keessa ture warri na akimu ture. Anis baay'ee na'ee. Kanarrattiidha konkuluushiniin kenna Waaqayyo asirratti na baachee nageessite. Karaa kanaan immoo akka dhibamee ji'a tokkoof akka ciise namni hin beeku. Waaqayyo immoo na gargaare. Ameen. Na kaase. Ameen. Na fayyise. Ameen. Soda keessa na baase. Ameen. Kun nama ga'a. Ameen. Kanam qulqulleessu tokko immoo sii daroo. Gabaaba. Haadha manaa koo eegii wal fuunaa wal jaalannee walii galleen duuba ganni jaan duuba odoo mana kadha deemu prayer time qabna mana kadhaa qabna group of just our friends. Achi odoo deemu tas karaa irratti arge. Ganni jaan duuba nama jaalattu. Guyyaan natti gargale. Dhageen akkasiin achi qoftu beedde. Waan ta'u wallaale. Bakak. Naga fuudhee akkama ta'ee deemee kadhadhaa. Jaalala o'attoonni keenya jira baay'ee. Dhugaadha baay'een kun jecha deeme. Jedhee koornerii gubbaa waa kadhadhaa. Yoo waa kadhadhu awwam tokko kadhanne. Anis umarrega. Cinqame. Yennaane finally intalti programii barraatu waan jette Tsagga-Aab waaqnu kadhataa. Dubbiin jajjabduun dhuftee. Kam ka'ee waaqa kadhachuu dubbadha maqaa isii yaame. Oh my goodness. Jesus. Maal ta'iseeti? Waaqni na gargaare. Achi keessa nama maqaa isii qabu jira. Ol shaanaga. Sinol Urrise harki garisee qabe Waaqayyo eebbisu Waaqayyo. harka maanii raga. Waa'ee sun hagarran jedhu. Harka maanii. Waaqayyo eebbisu obboleettii eebbisu. So that's just a comment. Gooftaaf galanna ta'u egaa mudannoo jalqabaarraa Yesuus Kiristoos provide godha. In kenna. In jiraachisa Waaqayyo. In gargaara. Inni madda waan hundumaati. Egaa dubbii Waaqallee kana jedha. Kanaaf jireenya keenya irratti haala keessa jiru keessatti yoo waan nutti ulfaate yoo karaan amma jiru nu rakkise maddi waan hundumaa maddi eebba hundumaa isa biraati waan ta'eef never give up. Waaqni immoo isin gargaara. He is provider and he will provide. Kanaafuu akkuma isin gargaare dhaloota isin gargaara jennee immoo amanna isa kana immoo inni qopheessee kan jiraachisu akka ta'u immoo baranne egaa lammaffaarratti immoo Yesuus fayyisaa ta'uu isaa. Yesuus fayyisaa. Lubbuu namaa qofa miti foon illee fayyisa. Yesuus fayyisaadha. Kanaafuu Yesuus fayyisu ta'uu isaa. Tajaajila taateef rakkinni isarratti hin ga'u jechuu miti. Hin ga'u jechuu. Qormaanni jira. Garuu moo'icha. Qormaanni jiraatus dhumni isaa moo'icha. Egaa inni dhumaa immoo kan nama kofalchiisu egaa mudannoon akkasii nama mudata. Garuu karaa hundumaatti wisdamiin akka nama barbaachisu akkatti keessaa baan kunillee barumsa guddaadha. Wayyuu Holistic Media. Namoota gosa lamaatu amma nu dhaggeeffachuu jira. Namoonni gosa lamaa kun tokko warra gooftaa Yesuus Kiristoos hin beekan gooftaa fi fayyisaa lubbuu isaanii taasifatanii warra amanan kiristiyaanota. Haala amma jiru kanaan wal qabatee haala jireenyaa haala dinagdee haala nageenyaa kanaan wal qabatee namni baay'een sodaaf dhiphina baay'ee keessa jira. Isa kanaan immoo wal qabatee dubbiin sagalee Waaqaa immoo maal jedha kitaaba wayyichi jajjabeessaa kolbaati jajjabeessaa. Saba koo jajjabeessaa. Kanaafuu erga jajjabina akka amantootaatti kiristaanotaatti haala amma jiru kanaan hin raafamina. He is in charge. Akka jettanii
dubbii waaqaatiin akka nu jajjabeessitan carraa isinii kennuu fedha. Lammaffaa immoo carraa kanaan namoota gooftaa Yesuusii waliin beekne gara jireenya kiristaanummaatti warra hin dhufne Yesuus Kiristoos gooftaa fayyisaa lubbuu isaanii taasifatanii warra hin fudhanne carraa kanaan karaa wayyuu holistik miidiyaatti nu daawwachaa warra jiraniif akkuma faarfataan roobaa amaan jedhe fayyisaan si waama kootu akkuma isaan jettaniin akkuma faarfataan Daawit boroo jedhe immoo karaan gara jireenyaa deemanuuni Yesuus qofatti dhugeeffatuuni akka jettanu ni barbaada. Carraa isinii kenna. Thank you. Haali cimaan bara cufu jira. Waaqa haalaan olii amanna. Waa'een nam hin raanyi, waa'een nam hin sodaachinye, waa'een nam hin sukkanessine, waa'een onne nam hin qabne, waa'een herrega nam hin qabne barka namman jiru. Namii gaangidduu fiitu sodaachuu jira. Nuu warra amanne taane fi rakkoo ali jiraachuu hin dandeenyu. Phaawulos gara Yerusaalemitti fuuldeeffatee deemu qilleensi hamaan awuraaqis jedhamu nurratti gabbu'ee jedha Phaawulos. Bultii 14 halkaniif guyyaa isa ta'u addaan baafachuu dadhabneen Phaawulos. Bultii 14 Phaawulos jechaan nama Waaqayyooti, nama guddaa. Bultii 14 sun hin duubamaan jedha Phaawulos. Luqaas maal jedhee barreesse? Kanaan eegii hin jiraanna abdiin jedhu cufti nurraa badeedha. Inni dinaalle namni tasfaa. Hin doonaa jedhe. Nami jedhe Luqaas 27 warreessira. Akka hin jiraannu rakkina gidira rakkoo dukkana kan keessa innus ba'uu hin danda'u. Nama Waaqa tajaajile. Nama guddaa. By the way, Luqaas oduu achi du'ee hojiin argamtootaa hin jiru. Kitaabi kun hin jiru. Hin jiru jedhe Luqaas. Karaan hin jiru. Phaawulos immoo akkan jedhe. Ayizoo. Halkan ka isaa ka ta'e, innilleen ka kiyya ta'e, qalleen ka isaa ka ta'e. Maleekka ofii eda ergee nabirra dhaabatee Phaawulos gamatti hin qaxxaamurtaa. Hin sodaatin. Hin sodaatinaa. Akkanaan jedhe Waaqayyo akka inni nu taakkisiisu. Aniin amanaa jedhe. Wa tokko. Waaqayyo maleekkaa ergee qilleensa hin dhaamne. Waaqayyo maleekkaa ergee beel warraatii nyaadhaa jedhee sagalee ittiin kennine. Waaqayyo maleekkaa ergee haala hin jijjiirre. Waaqayyo maleekkaa ergee isaan jijjiire. Rakkoo guddaa kan keessatti waa'ee nu feesisu haala jijjiiramuuniti. Nutti jijjiiramuu malee an isanii Waaqa kadhadha. Phaawulos akkan jedhe hin taakkinaa jedhe. Qilleensi iyyuu hin dhiinye. Hobombolletti qilleensi hamaan awuraaqis. By the way, finally bidiruu warri gubbaa markabii warri gubbaa deemu kun hin caba. Odoo achiin fiixan hin ba'in. Odoo cabeelle waan fedhe haa ta'u. Phaawulos immoo akkan jedhe Waaqayyo gamatti nu qaxxaamursa. Ergaan an isanii qabu kana. Waaqayyo rakkoo guddaa keessatti wanni inni tolchu lama. Rakkoo kan Waaqayyo dhaabe. Rakkoo kan Waaqayyo jijjiire. Rakkoo kana narraa kaase yoo jennu Waaqayyo yookiis hin kaasaa yookiis rakkoo dhaaba yookiis rakkoo kennu dhaaba. Qilleensa awuraaqisi jedhan kana Waaqayyo hin dhaabne. Awuraaqisi keessa Phaawulos faa dhaabe. Waaqayyo wa tokko kadhadha. Awuraaqisi qilleensa hamaa, qilleensa dinagdee, qilleensa hawaasaa, qilleensa siyaasaa, qilleensa karaa addaatiin jireenya keessa marsee isan buqee isan chochoosee isan sodaachisee isan boochisee isan jilbeeffachiisee chochoo isan dhowwu kan keessatti Waaqayyo isan haa dhaabu. Waaqayyo Phaawulosii fi Luqaas dhaabe. Waaqayyo akkan jedhe Phaawulosiin warri si waliin jiru si dhaabu qofaaniiti jedhe Waaqayyo. Warri si waliin jiru dabarsee sii kenneera jedhe Waaqayyo. Warri si waliin jiru dabarsee sii kenneera. Waaqayyoon hin taakkisiise. Luqaas achii baay'ee kitaaba barreesse. Waaqayyo seenaa haaraa akka isan kan qaxxaamurtanii barreessitan Waaqayyo isan tolcha. Jireenyi keessan haaraan isan dur jira. Rakkoon Waaqayyo hin dandeenye rakkoon si mudatee jiru hin jiru. Rakkoon warkee mudatee jiru hin jiru. Rakkoon si mudatee jiru hin jiru. Jabaadhu. Waaqayyo si waliin jira. Waaqayyo gamatti si ceesisa. Kalammeessoti warri Yesuus Kiristoos itti namanin ergaa guddaa isanii qaba. Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyo an dhugaa, an karaa, an jireenyaa namalee gara abbaa nami deemuu danda'u hin jiru jedha. Inni dhugaa. Yoo Yesuus Kiristoon dhugaa
Yesu Kristoon ka jiru cufdhaara jecha. Yoo Yesu Kristoon karaa Yesu Kristoon ka jiru karaan cufti dukkana hammeenna jecha. Yoo Yesu Kristoon inni jireenya Yesu Kristoon ala ka jiru karaan cufti du'a jecha. Ani isa yaama. Amantii qabaachuu dandeettan, beekuma qabaachuu dandeettan, jireenya laf kan gubbaatti waan adda addaa sanii ta'u qabaachuu dandeettan, ka immoo ilmi namaa du'e tokkotti jira. Sun immoo ilmi Waaqayyoo Yesus Kiristoos jedhama. Inni jaalata nama cufaati. Har'a guyyaan kun keeti. Har'a guyyaan kun sin dabarin. Yeroo kana maaf akkas dhuften beektu. Yeroo kana na dhaga'uun kan kee Waaqatti siyaamu jira, an siyaamutti hin jiru. Yesu Kiristoos fayyisaa lubbuu keetiif baqadhu. Itti amani, cubbuu irraa deebi, hammeenna irraa deebi, dukkana irraa deebi, fedhii laftana irraa deebi. Yesu Kiristootti maxxani. Bari kun bara muummeti, bari kun bara muummeti, bari kun bara jajjaba. Yesu Kiristoos namni Waaqatti maxxanin bara kan kee taakuu hin danda'u. Waaqayyo onne kan kee haa baanu. Cubbuu irraa deebi Yesuutti amani. Yesu waliin wal qabadhu. Eebbifamaa. Eebbifamaa. Wayyuu Holistic Media. Waaqayyo gooftaa keenya guddaa goonii galateeffannaa karaa dubbisaa karaa seenaa hojjetaa wangeelaa Tsagga-Aab Baqqalaa jireenya isaanii waa'ee maatii isaanii tajaajila isaanii irraa waan gurguddaa nu barsiise ergaadhuma amanutti manarra dhaabatanii warri gooftaa qabdan warri gooftaa fayyisaa keessan Yesus Kiristoosiin taasifattan jajjabaadhaa isatti jajjabaadhaa maqaan isaa Amaanu'eel kaleessas nu waliin ture arras nu waliin jira bara baraan nu waliin jiraata haala hundumaa keessatti inni nu waliin jira waan ta'eef hin sodaannu harki Waaqayyo erga nu waliin ta'e waan tokko hin sodaannu hin sodaatina inni nu ceesisaa ka jedhu erga jajjabeennaa nutti mane warri gooftaa Yesus Kiristoos kan ammoo itti namanne warri gooftaa Yesus hin qabne amantaa garagaraa jireenya garagaraa keessa ka jirtan jaalalaan ergaan isaan nuuf dhiyeessan waamichi isaan nuuf dhiyeessan guyyaan fayyinaa har'a keessa ammoo amma bor waan ta'uun beennu carraa kanaan gooftaa Yesusitti amana gara karaa gara jireenya gara dhugaa kana koottaa fayyisaan isin waama maaliif jennaan karaan dhugaan jireenyi isaa hanuun jedhanii gooftaaf galannaa ta'u egaa kanuma dhaabanni gara xumuraatti dhufna gaaffii isa dhuma gaaffiin inni dhuma carraa isiniif kenna gaggeessootaaf amantootaaf akkasumas immoo daawwattoota keenyaaf gorsi qabdan yoo jiraate dabalataan immoo ergaan dabarfatu barbaaddan yoo jiraate carraa isiniif kenne achumaan immoo daawwattoota keenyaaf waaqa nuuf kadhattanii eebbistanii kanumaan immoo aduu xumurree carraa isiniif kennuu fedha ulfaadha. Galatoomaa waa'ee Wayyuu Holistic Media waa'ee interview kana naaf feertaniif galata guddaa Waaqayyo sana eebbisu. Isana bal'isu. Kan ergaan guddaanan qabu barkanatti jabeessinee waaqa nu qabate haa qabannu. Ani waaqi akka nu qabatee jiru hin amana. Gaafinti yemmoo waaqa nu qabatee jiru dhugaan qabanneerra. Waaqa nu fo'atee jiru fo'annee qabannee guyyaa ujjirra waan jedhu. Waaqii amanamaadha nuti. Nus waaqa nu amaname hagam amanaa ujjirra. Hagam onnee guutuun guyyaa ujjirra. Ufaa laallu. Herrega waaqa fakkaanna moo bara fakkaanna. Baree waan fakkaanne taate barkan keessatti qaxxaamuruun nu dhiba. Yoo waaqa fakkaanne waaqa qabanne waaqan bolla immoo waaqee nu qaxxaamursa. Galmi keenya guddaadha. Karaan keenya guddaadha. Haa jabaannu. Walaa jaalannu. Walaa laallu. Wal jeequu haa dhiinyu. Wal darbuu haa dhiinyu. Waaqa qabanne isgulaa yaanu. Eebbifamaa horaa bulaa Waaqayyo sanaa eebbisu. Akka dhanna. Aabboo ati beekaa waan cufaati danda'a waan cufaati. Maqaa ilma keetii maqaa Yesus Kiristoositiin Waaqayyo galanni si haa ga'u. Waaqa nu yaamta galatoo. Waaqa ilma keetiitiin nu wadda galatoo. Waaqa karaa nuu taate. Waaqa ududu nuu taate. Waaqa dandeettii nuu taate. Waaqa beekuma nuu taate. Waaqa durumma nuu taate. Waaqa fayyumma nuu taate. Waaqa nu jiraachiche. Waaqa sodaa keessatti amantii fi dandeettii nuu taate. Waaqa beela keessatti quufa nuu taate. Waaqa dheebuu keessatti ati dheebuu nu baache. Waaqa nu quubsite. Waaqa quufa nuu taate. Waaqa beekuma nuu taate. Waaqa ol aantummaa nuu taate. Galataaf ulfinni sii qabna galatoo. Maqaa ilma keetii maqaa Yesus Kiristoositiin Waaqayyo. Wayyuu Holistic Media kana akka ati eebbichu
tajaajila kana akka bal'ichu maqaa ilmi keetii maqaa Yesuus Kiristoositiin si kadhadha. Warra Waaqayyo lafa adda addaa taa'ee si yaamatu warra miidiyaa kan dhaga'u jiru maqaa ilma keetii maqaa Yesuus Kiristoositiin jireenyi warra akkati jijjiirtu mana warra akkati guuttu karaa warra akkati guuttu maqaa Yesuus Kiristoositiin ka jiga akkati kaachu ka sodaata akkati sodaa keessa baachu Waaqa ka warra citee jiru narraa citeera karaarraa goreeraa ka jedhe ba'u ka sodaatu maqaa Yesuus Kiristoositiin akkati ol kaachu ansi kadhadha. Dukkanii Waaqaa ummata keenyarraa haa ka'u sodaan haa ka'u diirallummi haa ka'u maqaa Yesuus Kiristoositiin harkii kan kee Waaqaa oo'ani harkii kan kee kanama gargaaru harkii kan kee kanama dhaabu harkii kan kee kanama guutu harkii kan kee kanama utubu harkii kan kee kanama fayyisu harkii kan kee kanama duroomusu harkii kan kee kanama bilisoomsu harkii kan kee kanama dhaabu harkii kan kee kanama qaxxaamursu maqaa ilma keetii maqaa Yesuus Kiristoositiin nurra haa ta'u maqaa Yesuusiitiin nurra haa ta'u maqaa Yesuusiitiin nurra haa ta'u Waaqayyo galatoom eebbifamu marra nu dhageettiif carraa nu kenniteef guyyaa nu kenniteef yeroo nu kenniteef galatoom maqaa ilma keetii maqaa Yesuus Kiristoositiin si kadhanna ameen. Hallelujah. Amen. 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 Waaqayyo gooftaa keenyaaf galanni ulfinni kabajii guddinni bara hamma bara baraatti isaaf haa ta'u Waaqayyo jalqabaa aga dhumaatti baay'ee nu gargaare sagantaa kanarratti isa guddaa goonee hin galateeffanna jalqabaa aga dhumaatti isa nu gargaare abbaa keenya bara baraatiif Waaqayyo keenyaaf galanna ta'u. Egaa sagantaa gaaffiif deebii keenya kanarratti immoo sa'aatii bal'aa isaanii nuuf kennanii jalqabarraa aga dhumaatti muuxannoo jireenya isaaniirraa tajaajila isaaniirraa waan garagaraa seenaa garagaraa kaasuudhaan waa'ee kitaaba isaanii immoo tokko lama sadi jedhanii waan baay'ee kan nuuf qoodan kan nu barsiisan kan nutti dubbatan hojjetaa wangeelaa Tsagga-Aab Baqqalaa waaqii jireenya isaanii maatii isaanii tajaajila isaanii fuuldura isaanii dachaa godhee haa eebbisu galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa isaaniin jenna keessattuu waa'ee tajaajila isaanii argachuudhaaf akkasumas immoo kitaabilee amma maxxanfaman kan akkamitti arganna karaa kamiin arganna biyya keessaaf biyya alaatii odeeffannoo akkasii kan barbaadan karaa miidiyaa hawaasaa isaanii karaa feesbuukis karaa teelegiraamis karaa miidiyaa hawaasaa isaanii maqama isaaniitiin evangelist Tsagga-Aab Baqqalee kan jedhu official feesbuuk peejii isaanii hordofuudhaan sooshaal miidiyaa isaaniitiin odeeffannoo dabalataa isaaniinis wal arguu hin dandeettu Waaqayyo akka isaan gargaaru kana caalaa tajaajila isaanii akka bal'atu immoo Waaqayyo isaaniif kadhadhaa isiniin jenna. Egaa wayyuu holistic miidiyaa keessan kan immoo jabeeffadhaa bira dhaabbadhaa miidiyaan kun karaa mul'ata nama tokko obboleessa keenya Barisoo Magaadaatiin biyya Norway irraa jechuun nama baay'ee jaalannuuf kabajnu karaa isaatiin mul'atu kun haa dhufu malee miidiyaan kun kan waldaa kiristaanaati kan saba hundumaati miidiyaa kana immoo itti fayyadamaa beeksisa garagaraa itti beeksifadhaa miidiyaa kana immoo jajjabeeffadhaa isiniin jenna miidiyaan carraa ittiin wangeela dhaloota biraan geenyudha birrii irraa buufachuuf miti daldalaaf miti kan dhaabate kaayoon isaallee dhalooti bifa hunda galeessan akka guddatu akka jirjiramu waldaan kiristaanaa akka wangeela babal'istu kana caalaa addunyaa guutuu irratti kaayoon isaa kana kaayoo biraan qabu kanaafuu miidiyaa kana jabeeffadhaa deeggaraa bira dhaabbadhaa abbootiin qabeenyaa namoonni biizinasii garagaraa qabdan waldoonni kiristaanaas akkasuma itti fayyadamaa isiniin jenna an kan isin waliin ture obboleessi keessan wandummaa geenya uddeessaa bidireeti ogeessi kaameraa keenyaa obboleessa keenyaa Naa'ol Goobanaati ogeessa kaameraas ogeessa suur sagalees ta'ee jalqabaa aga dhumaatti gaa bifa kanaan bareedee ergaan kun akkasin bira dhaqqabu isatu nu gargaaree Waaqayyo baraaf jireenya isaa haa eebbisu egaa kaayoon keenya karaa hundumaan miidiyaa fayyadamnee dhaloota ijaaruudha bifa hunda galeessaan dhaloota ijaaru bifa hunda galeessaan dhaloota eebbisu kana hundumaa immoo waliin hojjannaa waliin jiraannaa waliif jiraannaa wangeelaaf jiraannaa ergaa keenya yeroo hundumaati nuuf jiraadhaa horaa bulaa deebanaa. Thank you very much. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu baay'ee gammanneerraa barri keessan fuuldurri keessan jireenya keessan kana caalaa eebbifamu baay'ee isin kabajnaa umrii dheertuu fayyaa guutuun nuuf jiraadhaa horaa bulaa deebanaa. Thank you. Thank you so much. Thank you. Wayyuu Holistic Media.